كونو سايمني خيتيس جارتين إلا ده فودتي خوته ati maaliif didda gibira kafaluu wallee atin feetu jaartee wajjin galuu tumaatu dabarfachuu dide malee jireenyi siif dabraabar kan jaartii nama jalaa dha'u murti guutuu malee waan agarree kuna isaa jaartis jalaa dha'e iddoo takkaa jiratan qulqulleessituu tuni dhalaaf malee dhiiraan waliin gitu jiruu qaaloyte tanaan ilmaan horaa jirta ati ammaan booddee gibira kafaluu qabda maaltu sirraa dardara ilikeenuu sirraa dhumte duuba maaliin akkatti gabbattee mallaa hunda baaste ani ilmaan horuu asumattiin dhaaba yaa kaantiibaa kiyya gibira jaartiidhaa kana narraa dhaaba ati bulutusii cufattee jireenyaan naaf dabruu didanjiiniiti kayi bulutusii banadhu jireenyi siif dabra ilkeen rakkoon qabdu mooyyee fi toomas fudhadheetiin deema kaneen itti daakkadhu maaltu obsaan godhe huccuu dhalaatiin kaayyadhaa nu maqaxxare alaqa faaxumaan baafadhaa kadhalaatis maqaa si qofa osoon taane hundummaan keenya hoo obsaadhaa bar hin baalagatiin gaayuyyaa keessummaa waa hunda naasituusitu waan awwaame saaminni kee jaartiti janeelaa dhee kutee isa jira kan jaartii nama jalaa dha'u murti guutuu malee waan agarree kuna isaa jaartis jalaa dha'e kunoo saaminni keetis jaartii neelaa dha'e fudhatee kute osoo ati maal dalaydu jaartis jalaa dha'e osuma waliin teenya sirba keekiyyaa badhaadhaa haaree dha'i jalaa jiru mana kiyyatti itti bannee qamaanuti bakka dalagaana dawwalanii isaan lamaan mana dhiisee kute yeroon dhufu hin jiran isaan lamaan qofa mana dhiiste nama sadiin qamuu jira an dalagaa biraan yaamnaan isumaa fi jaartiin mana dhiisee biraa kute tole achi boodoo yeroon dalaga irraa deebi'u isaan lachitu mana hin jiran waraqaa takka barreeffamtee firaasharra kaamte malee maal jette waraqaan hin dubbifne waraqaa lafaa fuudhee yeroon dubbisu dhahi jalaa jaa barreeffamne irra jiru aanaa miti kikiyyaa badhaadhaatu jee atis barbaadii dhahi jala maaliif na barbaaddi kabajamoo kaantiibaa dalagaadhaan qabaamee dafaanaa hima ati maaliif didda gibira kafaluu wallee atin feetu jaartee wajjin galuu jaartii fi gibira maaltu waliif fide an hundaa'u kafalee kamtu natti hafe ati yoom kafalte gibira jaartirraa sa maaliif kijibdaa'amme ati dhiira qabeenyaan qaburraa gibira kafalee ka jaartii kana faa maaliif nurraan dhiifne amma dubbii dhiisii gibira jaartirraan kafallee kafale jaartirraa gibira kafaluun kun duraa waan jiru amma isaa dhufe jiruu qaaloyte tanaan ilmaan horaa jirta ati ammaan booddee gibira kafaluu qabda ani ilmaan horuu asumattiin dhaaba yaa kaantiibaa kiyya gibira jaartiidhaa kana narraa dhaaba awoo ammee maaltu akka siyaachisasa awoo jireenyi kun naaf dabruu dideetti keetiin firraasuu diddeema tumaatoo dabarfachuu dide malee jireenyi siif dabraabar jireenyi kun waa naa dabruun deemu fakkaata anumaanuu dabruu deema ati bulutusii cufattee jireenyaan naaf dabruu didanjiiniiti kayi bulutusii banadhu jireenyi siif dabra halaqa ani gan baradhe hojii hin harkanne hujumana naqe kaamee akkaan hin maranne iddoo takkaa jiratan qulqulleessituu tuni dhalaaf malee dhiiraan waliin gitu achumana naqe halaqa gana achi taa'ee noshora xaragaa ati takkaa gartee dhiira qulqulleessituu anaa miti kaasi qaxxaree deemtee maqaa balleessitu huccuu dhalaatiin kaayyadhaa nu maqaxxare halaqa faaxumaan baafadhaa kadhalaatis maqaa maal haajamtee rufte beeksisa hin baaftan harka hin dorgomuu dhufe atiin dullachi kun maaliif waraana dorgomuu barbaadde yaadaan na dulloomse malee ganaa an dardaraa bar maaltu sirraa dardara ilkeenuu sirraa dhumte ilkee sukkaraa narraa fixee dubbii dhiisi na galmeessi ati ilkeen qabdu qoshoros nyaachuu hin dandeessu kanaafuu waraana deemuu hin dandeessu ilkeen rakkoon qabdu mooyyee fi toomas fudhadheetiin deema kaneen itti daakkadhu wadaaja yaamamtan seete kan mooyyee fi toomaa fudhattee deemtuuf dirree waraanatti awoo obsaa akkami nagayaati kami obsaan kun sumaan baanaa bar ani obsaa miti ammeedha ati kana booda ammee miti obsaadha
Teetu naa beekaa'u ammaa booda obsaatti hin ayyaamin. Si qofa osoo hin taane hundummaan keenya hoo obsaadhaa bar. Maaltu obsaa nu godhe? Keessattuu warri Itoophiyaa tana keessa jiraatu maqaan isaanii obsee fi obsaadhaa bar. Akkamitti gaa? Mootummaan keenya warri rakkina biyya keenyaa kan obsitanii keessa jiraachaa jirtan ganaa amma booda isin hundi warri dhalaa obseedhaa warri dhiiraa obsaadhaan hunjee. Awoo ati maaliif qarshii tiyyata liqii sannaaf kennuu didda ammaffaa qarshii ni qabda. Yuuyyaa kiyya foon keenatti haa godhu waan qarshuma takkallee huun qabu silaa qabaadheessiif hin kenna. Duuba maaliin akkatti gabbattee mallaa hunda baaste? Wahiin gabbadhee hanguma duri. Gaafa duraanii caalaa eege liqiin irraa fuute kana bar sirrumatti nyaattee ittiin gabbatte. Ati hoo maaltu gabbachuu si dhoorke? Namni liqii namarraa qabu isaan gabbata. Liqeensi yoomuma naaf galti jee yaada. Qarshii tee yeroon harkadheen siif kennaa tana yaaddee gabbina if hin dhoorkinni nyaadhuu gabbadhu atis. Ati tuffitiyya qabdaa bar kan liqiin tiyya sirra jirtu akkatti yaada malee kan nyaattee gabbattuuf. Hin keessummatin yaasa gaammade. Yuuyyaa hojiin tee maali silaa? Anumaan dalagu? Kan waan dalaydu hin qabne mana bareedaa kana maaliin akkatti ijaarte? Bulukeetaa fi simirtoon hin jaare haa ati kanallee hin beektusa? Manni keenuma bareeda mana fincaanii keetiitu hin bareenne malee. Hin baalagatiin gaayuyyaa keessummaa waa hunda naasaitu siitu waan gaariichi geessee miti. Maal jechuu keeti? Manni fincaanii nuuf hamaa ta'us raammoof iddoo bashannanaati bar. Lakkaatanaa fi reefu yeroon udaanu kan raammoon galatoomiyyuuyyaa arrallee taattu nyaata nurraa jijjiirtee kan naan jetteef. Kabajamoo maammila keenya maal as keessummeessu? Maallaqa kiyya tokko kaniin kanaan dura baankii teessan tana kaayeen akkuma jiruu mirkaneeffachuuf dhufe. Maallaqni kee akkuma nu bira keessatti amaanaan akkasumatti siif jira. Maallaqa kiyya kana hadaraa jabeessaa naaf qabaa aammeef narraa liqeessinaa. Kami aammeen kunoo? Aammeen gurbaa ollaa kiyyaa tokko kan Abdalqaadir eegee micceere hin beektu ati. Inni maal siin jee? Ammaan deemee baankiirraa maallaqa liqeeffadhee dalagadheeni tujjaaree si bira kutee si garsiisanaan jee murtiin akka natee na biraa kutee bara. Duuba ati maaltu rakkisee si fide? Isin maallaqa namaaf liqeessitan hin qabdan. Kanaafuu maallaqa kiyya aammeetti narraa liqeessitanii bilaashitti waliin nun buusinaa. Aammeen kun maaluma si godhesa? Aammeen kun baalageedhaa bara kanaan duraa'uu liqii narraa fuudheeti liqii san dhiira taatu narraa fudhadhu jee naaf kennuu dide.